Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gongoma matatirraa oduu sin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kutannoo fi murannoon gara marii araaraatti deebi'anii uummata nagaa dheebote kanaaf furmaata fiduu qabu jira namoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa yaada OFM'if kennaniin. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kabaja ayyaana Irreecha bara 2024 irratti diiyaasporaa Oromoo akka hirmaataniif waamicha taasisan. Godina Arsii lixaa aanaa Dudulaa ganda Ambaa Hoolee Qaallutti rooba cimaa bubbee fi cabbii makatee roobeen balaan cimaan qabeenya irra dhaqqabeeti jira. Masriin loltootaa fi meeshaalee waraanaa gara Somaaliyaa bobbaafte. Oduu keenya ibaattiin Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan mana maree daldala waloo hundeessuuf akka ta'e ibse. Dhalataan Itoophiyaa Yohaannis Abrahaam wagganaa garee ce'umsa pirezidaantummaa Kamalaa Haaris ta'uun filataman. Oduu isin dhageessuun kan isin waliin turan Awwal Kurkuraati amma oduu bal'inaa. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kutannoo fi murannoon gara marii araaraatti deebi'anii uummata nagaa dheebote kanaaf furmaata fiduu qabu jira namoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa yaada OFM'if kennaniin. Uummanni salaalee duratti bahee rakkoo jiru ibsee araara haa labsu malee Oromiyaan guutumatti nagaa hin qabdu araaraa fi nagaa hafeetii jira. Guutuu gabaasa kana Jirbil Muhammad Akkattaanitti isiniif dhiyeessa. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kutannoo fi murannoo gara marii araaraatti deebuudhaan uummata nagaa dheebote kanaaf furmaata fiduu qabu jedhan namoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa yaada miidiyaadhaaf kennan. Uummanni salaalee duratti bahee rakkoo jiru ibsee araara haa labsu malee Oromiyaan guutumaan guututti nagaa hin qabdu araaraafis nagaa feetillee jedhanii jiru. Kanaaf kutaalee Oromiyaa hundaa akkuma kutaa Oromiyaa salaalee kanaatti qaamolee lamaanuu gara marii araaraa akka dhufan dhiibbaa godhuu qabu jedhamee jira. Wal waraansi waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti raawwatamaa ture gaagama guddaa guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiruudhaaf kadhannaa uummanni salaalee waaqaa fi qaamolee wal diddaa lamaaniif taasise kutaalee Oromiyaa hundatti osoo walirraa hin cinne itti deemamuu qaba jechuudhaan dhaamanii jiru. Rakkoon guyyaa guyyaadhaan dabalaa deemaa jiru kana karaa danda'amaan hundaan furmaata barbaaduudhaaf gamtaan socho'anii akkuma hawaasa salaaleetti murteessanii araaraaf dhiibbaa gochuu qabu jedhamee jira. Namni yuunivarsiitii Bulee Horaarraa yaada miidiyaadhaaf laate uummanni salaalee aadaa fi duudhaa jabaa kanatti dhimma bahee fakkeenya uummataa ta'uun araara labsuun isaanii galateeffatamuu akka qabuu fi kanneen hafanis araaraaf dhiibbaa gochuu qabu jedhee jira. Qaamolee wal waraanaa jiranis ammas dandima kaleessaa irratti imaluudhaan wal himachuu fi wal qocoluu dhiisanii ejjannoo qaban uummatatti beeksisanii gara mariitti deemuu qabu jedhamee jira. Woboon araara buusuudhaaf kutannoo isaa ifaan ifatti uummataaf ibsee mootummaa waliin araaramuudhaaf haal dureewwan akkamii lafaa qaba. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo woboo wajjin araaramuudhaaf bifuma wal fakkaatuun hangam deemaa jira kan jedhu uummanni ejjannoo qaamota lamaanii ifatti beekee gara mariitti akka ce'an barbaada jedhee jira. Namni biraa kan Oromiyaa ba'aa irraa yaada miidiyaadhaaf kenne wal shakkii fi wal diddaa qaamolee lamaan gidduu jiruun dararaa hedduu dhandhamaa jirra kan jiru akkasuma hawaasa nagaati waan ta'eef qaamoleen gamaa fi gamanaa dhaabbatanii quba walitti qabuu irraa araara milkeessuudhaaf osoo dhimmamanii fedhii uummata Oromoo bal'aadha jedhee jira. Guutuu Oromiyaatti gaagama lubbuu mancaatii qabeenyaa fi akkasuma buqqaatii saba rakkoo nageenyaatiin dhaqqabaa jiru kun dhuma dhabee jiraas jedhamii jiru. Guutuu Oromiyaatti gaagama lubbuu mancaatii qabeenyaa fi buqqaatiin saba rakkoo nageenyaatiin dhaqqabaa jiru kun dhuma dhabee jiraas jedhee jira. Gareen lamaanuu uummanni gaafa dhume eenyuun akka bulchanii fi eenyuun bulchuuf akka hojjetaa jiran of gaafachuu qabus jedhanii jiru. Uummanni nagaa qaamolee wal waraanan lamaan gidduutti bilisummaa dhabee waan jiruuf hojjetanii jireenya ofii fooyyessuu caalaa nagaan baanee gallaa jechuun yaaddaa jirus jedhanii jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kabaja ayyaana Irreecha bara 2024 irratti diiyaasporaa Oromoo akka hirmaataniif waamicha taasisan. Obbo Shimallis Abdiisaa ayyaana Irreecha bara 2024 ilaalchisuun waamicha karaa marsaa hawaasummaatiin taasisaniin kabaja ayyaana Irreecha bara 2024 kan irratti hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatan
gara biyyaa dhuftanii akkan wajjin kabajjan waamicha onnee irraa maddee isiniif dhiyeessina jedhanim. Guutuu gabaasa kanaatu waabunee akka ta'anutti isiniif dhiyeessiti. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kabaja ayyaana Irreechaa bara 2024 irratti diiyaasporaan Oromoo akka hirmaatuuf waamicha taasisan. Obbo Shimallis Abdiisaa ayyaana Irreechaa bara 2024 ilaalchisuun waamicha karaa marsaa hawaasummaatiin taasisaniin kabaja ayyaana Irreechaa bara 2024 kanarratti hawaasni Oromoo biyya alaa jirtan gara biyyaa dhuftanii akka nu wajjin kabajjan waamicha onnee irraa maddee isinii dhiyeessina jedhan. Irreechi eenyummaa fi achii dhuftee keenya kan jedhan Obbo Shimallis Irreechi hafuura socho'aa uummata Oromoo waggoota 60 of keessaa qaba jechuun hambaan seenaa fi duudhaan badhaadhe kun addunyaa kanarra eessayyuu yoo jiraanne hidda dhiigaa keenya keessa kan naanna'uudha jedhan. Sirni ayyaanichaa araara jireenyaa fi dila dilbii arganneef galata uumaa keenya waaqaaf qabnu akkasumas marartoo waliif qabnu ibsachuuf xurree abbootii keenyaa argachuuf akkasumas hidhata cimaa dachee nu baattu waliin qabnu haaromfachuuf carraanuuf kenna jechuun ibsan. Mirgi kabaja ayyaana Irreechaa uummata keenyaa jaarraa tokko oliif sarbamee turuun isaa seenaa kaleessaati kan jedhan Obbo Shimallis sirnoonni darban duudhaa kana moggeessuuf itti duulaniiru hidhata uummanni keenya qabu kutuuf hojjetaniiru ta'us abbootiin keenya hin jilbiiffanne wareegama illee ayyaanfamneef qabsoo bara dheeraatiin bada oolchaniiru jedhan. Adeemsi kun jabina dandamannaa fi kutannoo hin reeqqifne uummanni Oromoo hambaa aadaa isaa tiiksuu fi kunuunsuuf qabuuf ragaa yoomiyyuu hin dhokanne ta'ee dhaabbata jedhanii jiru. Obbo Shimallis Abdiisaa itti fufuun Irreechi daangaa Oromiyaa fi Itoophiyaa qaxxaamuruu ibsanii bara darbe obboloonni keenya Oromoo biyya Keeniyaa daangaa idil addunyaa ce'uun nu waliin hirmaachuun gamtummaa cimaa qabannuuf ibsanii jiru jedhan. Bara kana ammoo Oromoon addunyaa mararra jiru ayyaanichaaf fuula isaa gara lafa eenyummaa isaatti akka deebifatu abdanna jechuun Irreechi uummata Oromootiif faajjii tokkummaa daangaa siyaasaa bakka jireenya amantaa fi ilaalcha siyaasaa caalu ta'ee jira jedhan. Irreecha bara 2024 irratti nu waliin hirmaachuun ayyaana tokko qofa qooddachuu miti qaama seenaa hambaa jiraataa yeroo fi hirbuun uumame ta'uu akkasumas walitti hidhamiinsa Oromoo Oromiyaadhaa hanga golee addunyaa fagootti jiru jabeessuudha jedhan. Irreecha bara 2024 irratti argamuun hidhata hidda keessa waliin qabdan deebistanii hapheessuu qofa osoo hin taane dhaloota dargaggoota Oromootiif xombora kaka'umsaa ta'a. Kabaja eenyummaa keessaniif qabdaniin kutaa addunyaa garaagaraa irraa imaltanii dhufuun keessan humnaa fi icciitiin Oromummaa dilbii ta'uu kan itti agarsiisuudha jechuun hawaasni Oromoo diiyaaspooraa ayyaanicha irratti akka hirmaatuuf waamicha taasisan. Godina Arsii lixaa aanaa Dudulaa ganda hambaa hoolee qaallutti rooba cimaa bubbee fi cabbii makatee roobeen balaan cimaan qabeenya irra dhaqqabeeti jira. Balaa kanaan lubbuun beelladoota 19 olii darbee jira. Oduu wal fakkaatuun godina Silxeetti balaa lolaan muddateen manneen 900 ol bishaaniin liqimfamaniiti jiru. Guutuu gabaasa kanaa Jirbil Muhammad akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Arsii lixaa aanaa Dudulaa ganda hambaa hoolee quuqqaatti rooba cimaa bubbee fi cabbii makatee roobeen balaan cimaan qabeenya irra dhaqqabee jira. Balaa kanaan lubbuun beelladoota 19 olii darbee jiraas jedhamee jira. Guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii 10 fi walakkaa irratti walitti fufiinsaan rooba cimaa bubbee fi cabbii makatee turtii sa'aatii tokkoo fi roobeen balaa cimaa loon maalaa 18 fi farda tokkoo fi oomisha midhaan garaagaraa hektaara 250 mukkeen gosa garaagaraa Baargamoo Leemman mukkeen uumamaa hektaara 12 ol ta'u irratti miidhaan kun ga'uun himamee jira. Oduma wal fakkaatuun godina Silxeetti balaa lolaa mudateen manneen 900 ol bishaaniin liqimfamanii jiru. Naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Silxee aanaalee Silxee fi Silxee Baatti rooba cimaa gandoota 6 keessatti roobee hordofee balaa lolaa mudateen manneen 900 ol liqimfamuu fi namoonni 6,000 ol immoo buqqa'uun ibsamee jira. Sababa balaa kanaan oomisha boqqoolloo, qamadii, maangoo, paappayaa fi buna hektaara 1,200 irra jiru guutumaan guutuutti barbadaa'u hoogganaan koominikeeshinii godina Silxee obbo Saalih Hasan EBS'tti himanii jiru. Kanaan dura lolaa godinicha keessa mudateen aanaa Moraaqoo qaxxaamuruudhaan karaa naannoo Oromiyaa magaalaa Maqii darbuun haroo baatutti kan makamu yoo ta'u amma garuu hidhaan jallisiidhaan aanaa Maraaqoo keessaa ijaaramee cirrachaan waan guutamee fi balaa hamaadhaaf saaxilamuu ibsamee jira. Torban lamaan dura balaa lolaa godina Silxeetti mudate namoonni 1,650 qe'ee isaaniirraa buqqa'uu akkasumas immoo qabeenya beeladootaa fi ooyiruu irratti miidhaan qaqqabuun ni yaadatama. Masriin loltootaa fi meeshaalee waraanaa gara Somaaliyaa bobbaafte. Qondaaltonnii fi meeshaaleen waraana Masrii kaleessa Moqaadishoo gahuu gabaafame. Adeemsi meeshaaleewwan waraanaa gara Moqaadishoo gahuu kun qaama adeemsa
humnoottan Masrii kuma kudhan ta'an Somaaliyaatti bobbaasuuf karoorfame keessaa tokko ta'uu ibsameetii jira. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Masriin loltootaa fi meeshaalee waraanaa gara Somaaliyaa bobbaafte. Qondaaltonnii fi meeshaaleen waraanaa Masrii kaleessa Somaaliyaa Moqaadishoo gahuun gabaafame. Adeemsi meeshaalee waraanaa gara Moqaadishoo erguu kun qaama adeemsa humnoottan Masrii kuma kudhan ta'an Somaaliyaatti bobbaasuuf karoorfatte keessaa tokko ta'uu ibsameera. Dhiyeenya kana pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammed fi pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi Kaayirootti walii galtee tumsa waraanaa mallatteessuu isaanii hordofe. Xiyyaaronni waraanaa C-130 jedhaman lama buufata xiyyaara idil addunyaa Adan gaaniitii jiru. Masriin loltootaa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhatan kuma kudhan gara Somaaliyaatti bobbaasuu karoorfatte. Loltoonni kunneenis daangaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti naannolee Geedoo, Hirna, Baayibokeetti akka bobba'an miidiyaaleen Masrii gabaasaniitii jiru. Masriin loltoota ishee fi meeshaalee waraanaa gara Somaaliyaa kan bobbaafte waliigaltee wal hubannaa ulaa galaana jalqaba 2024 Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti mallatteeffamuu hordofe naannawa gaanfa Afrikaa muddama siyaasaa yeroo uumee jirutti. Waraanni Masrii Somaaliyaa keessa jiraachuun isaa haala siyaasa naannawa gaanfa Afrikaa keessattuu dhimma marii hidhaa haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti tarkaanfii tarsiimaa ta'uun gabaafameetii jira. Tumsi waraana Somaaliyaa fi Masrii gidduu jiru kun qaama ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti AUSSOM ammajjii 2025 irraa eegale hojii eegaluu ta'uu ibseetii jira. Yeroo ammaa kana Somaaliyaa keessa bobba'ee kan argamu ergamni ce'umsa nagaa kabachiisu gamtaa Afrikaa ATMS'n dhuma bara 2024 irratti ergama isaa hin xumura jedhama. Oduu keenya ibaattiin Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaan mana maree daldala waloo hundeessuuf akka ta'e ibse. Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaan mana maree daldala waloo hundeessuuf akka jiran Federeeshiniin Chaampar Saa'udii beeksise. Manni marichaa damee qonnaa, albuuda, industirii nyaataa, turizimii, riilisteetii, koonistirakshinii irrattis xiyyeeffata jedhameera. Guutuu gabaasa kanaa xubaa bunii akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan mana maree daldalaa waloo hundeessuuf akka jiran Federeeshiniin Chaambarsii Saawudii beeksise. Manni marichi damee qonnaa, albuudaa, industirii nyaata, turizimii, riilisteetii fi koonistirakshinii irratti xiyyeeffata jedhameera. Manni maree daldalaa biyyoota lamaanii hundeeffamuun isaa kan ifoome abbaa taayitaa daldala alaa Saawudii hundeeffama mana marichaa raggaasuu hordofee ta'uu gaazexaan Saawudii gabaaseera. Abdullaa Al-Ajmii dura ta'aa mana marichaa ta'uun kan filataman yoo ta'u, Omar Al-Kaarishii fi Misfaar Al-Shahari ammoo itti aanaa dura ta'aa ta'uun filatamaniiru. Dura ta'aan mana marichaa Abdullaa Al-Ajmii Itoophiyaan bara 2022tti oomisha biyya keessaa gara doolaara biliyoona 205tti siqu galmeessuun biyyoota Afrikaa dinagdee gurguddaa qaban keessaa tokko ta'uu eeraniiru. Daldalli Saawudii fi Itoophiyaa gidduu jiru riyaalii biliyoona 1.3 akka hin caalle kan eeran Al-Ajmiin hundeeffamni mana marichaa dameewwan Itoophiyaa keessatti karoorfame galmaan ga'uuf gahee olaanaa qaba jedhan. Dabalataan investimantiif haala mijataa kan uumu fi daldala giddu galeessa Afrikaa waliin taasifamu akka mijeessus ibsameera. Dhalataan Itoophiyaa Yohaannis Abrahaam wagganaa garee ce'umsa pirezidaantummaa Kamalaa Haaris ta'uun filataman. Dhalataan Itoophiyaa ambaasaaddara Ameerikaa Yohaannis Abrahaam wagganaa garee ce'umsa pirezidaantummaa Kamalaa Haaris ta'uun filatamuun ibsame. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Dhalataan Itoophiyaa Yohaannis Abrahaam wagganaa garee ce'umsa pirezidaantummaa Kamalaa Haaris ta'uun filataman. Dhalataan Itoophiyaa ambaasaaddara Ameerikaa Yohaannis Abrahaam wagganaa garee ce'umsa pirezidaantummaa Kamalaa Haaris ta'uun filatamuun ibsame. Dimokiraatota bakka bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa dhufuurratti kan hirmaatan Kamalaa Haaris garee ce'umsa pirezidaantummaa wagganuun muuxannoo akka qaban kan himamu Yohaannis Abrahaam iddoo kanaaf filatamaniiru. Ambaasaaddar Yohaannis kanaan dura bara 2020tti wagganaa olaanaa garee ce'umsa pirezidaantii Joe Biden akka turan gabaafameera. Yootan kibba baha Eeshiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa ta'uun tajaajilaa kan jiran ambaasaaddar Yohaannis guyyootan dhufan hojii isaanii xumuruun gara biyya isaaniitti akka deebi'an eerameera. Itti gaafatama hojii isaanii haaraa kanaan adeemsa filannoo keessatti Kamalaa Haaris morkataa isaanii yoo injifatan garee ce'umsa pirezidaantii ceesisuu irratti itti gaafatama hojii isaanii haaraa kanaan adeemsa filannoo keessatti Kamalaa Haaris morkataa isaanii yoo injifatan garee ce'umsa pirezidaantii ceesisuu irratti hirmaachuun dabalate imaammata wixineessuu keessatti gumaacha ni taasisuun eeggama jedhameeti jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gonguma mataatirraa oduu hadhaaf qabanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessisuun kan isin waliin ture anaan wal kurkuraatii gama ogummaa teeknikaatiin Umar Jamaaltiin afaanaa ture qophiilee OFM hafan wajjin turtii gaarii.